السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني هردفتو تقيا بجراتني سنين جرا. هر أنت نجت جرا برمس أدتي تك بدي فين جرا جت جرا. إيمون جت جرا. وانت أدتي جت جرا وانت أجايبة في دي جرا جت جرا كناف وانت إني في دي. ولي إلى لا نفان ترى سنين جرا. أنا سلت إلى channelك يا سلتو أب channel. بليز سبسكرايب لايك شير جرا. سبسكرايب جرا. نججبيسا سنين جرا. kanaaf barnoota hedduus barsiisee jira jechaadha chaanaalii kiyya kana jala argattanii akkasuma jechaadha barnoota hedduu jechaadha kan yeroo hedduu keessa na gaafattan as jala jira akkasuma itti fayyadamaa isiniin jira kanaaf ammaan tana gara barumsa keenyaatti imalla duraan dursitanii jechaadha pilaastora keessan keessa inni seentuu jechaadha pilaastora keessan keessa yeroo seentan imoo ka bilbila irraa qabdan illee jechaadha update gochuu qabdanii jechaadha pilaastora keessan keessa seentanii imo jettanii normal imo jechaadha yookaan ammoo HD imo niles ni qaba jechaadha kanaaf ergasii search gootanii jechaadha ergasii jechaadha kunoo imichi kun kana jechaadha imoon sun kana hedduu wantoota hedduu jechaadha of keessatti fidee jira wanta hedduu jechaadha kanaaf wanta inni haarawaa inni fidee maali yoo kajettan taate duraan dursitanii amma imoo keessan keessa ni seentu jechaadha wajjin ilaalla wayita imoo keessa seentanii jettan bakka gubbaasii kana ni tuuxanii jecha bakka mallattoo profaayilaa fakkaatu san erga akkanatti mallattoo profaayilaa san tuuxanii jettanii akkana jechaadha siitingota hedduu qaba jechaadha imoon kun laayitii maali ka jedhamu sunni jecha beektan sunni wantoota akkana kanan qabu jechaadha akkasuma security and privacy ka jedhu kana kun argaartanii isa kana ni tuuxnaa jecha yeroo tokkoof wanta inni haarawaa fide jecha tokko tokkoon wantoota hedduu qaba jechaadha siitingota hedduuf keessatti dabalee jira kanaaf waliin ilaallaa jechaadha kuno akkuma argaa jirtan kana wanta hedduu jechaadha kuwan kan hin qabu akkasuma amma view ta'etu kun argaartanii ta achiisan ni tuuxuu jechaadha erga tuuxanii jettanii block screenshot for chat jedha akkasuma laal ka screenshot keessan jechaadha chatii nama wajjin haasaa jirtan fakkeenya barreeffama na ta'u wantoota adda addaa ta'u jechaadha namni isin wajjin haasoftan sun akka screenshot isin godhee hin jenne block ofirraa godhuu dandeettanii jechaadha akkasuma mootu black share download and copy dha akkasuma kunillee viidiyoo haa ta'uuti barreeffama adda addaa haa ta'uuti download illee tarii suuraa illee haa ta'uuti download gochuu hin danda'u akkasuma namaafis share gochuu hin danda'u akkasuma mootu copy godhee namaafis paste gochuu hin danda'u jechaadha barreeffama illee kanas akkasitti ofirraa cufuu qabdanii anammaaf ofirraa on godhee jira jechaadha duraanii ofirra jira amma on godhee jira kun akkuma argaa jirtan on irra jira akkasuma block screenshot for calls jira akkuma argaa jirtan kunis screenshot ammootu bilbilaan illee jechaadha yeroo haasoftan tariitii kunoo viidiyoodhaan yeroo akkanatti haasoftan jechaadha viidiyoodhaan yeroo haasoftan namni screenshot isin goone jechaadha akkasuma mootu profaayila keessanis kun akkuma argaa jirtan block screenshot for profile jedha kun argaartanii kanas screenshot profaayilii keessanillee akka namni screenshot isin goone block gochuu dandeettanii jechaadha imoon jechaadha siitingota hedduu of keessatti dabalee jira jechaadha akkasuma wanta biraallee jechaadha isiniif dabalaa jechaadha kanaaf kunoo passcode dha argaartanii passcode lock jedhu kan argaartanii isa kana yeroo tokkoof ni cuqaastu jechaadha enable gootu erga enable gootanii jettanii wanti kun maal isin fayyada yoo jettan taate namni tokko jechaadha imo keessan tariitii hiriyaan keessan jechaadha isin jala hatuu danda'a jechaadha wayitiin isin jala hatee jedhe akka inni lakkoofsa pin isin cufattaniin sani ala namni tokko ilaaluu hin danda'u jechaadha meseejii san fakkeenyaaf mi'a nama akan haa godhu yeroo jechaadha amma kun jechaadha namoonni tokko tokko aappii adda addaa fayyadamee jechaadha
aappii on godheera kun akkuma argaa jirtan aappii adda addaa fayyadamee akka namni wanna cufataa jechaadha paatarnii yookiin wantoota adda addaatti godhata jechaadha paaswordiitti godhata kun ammootu uumamatti of keessatti qaba kanaaf jechaadha namni tokko jechaadha wayituma iimoo keessaniyyuu isin jala hatee jedhe jechaadha haaq isin jala godhee jedhe lakkoofsa wanna keessanii san ilaalaa akka jedhu taate wanna isin barreeffamu san ilaalaa akka jedhu taate dirqama koodii kana beekuu qaba malee akkuma argee isin jalaa yoo hatee yoo jedhe seenuu hin danda'u jechaadha ammallee settingoonni inni dabalate jechaadha manage device wanta jedhamu kana jechaadha manage device kana irratti mee yeroo tokko cuqaasnee waliin ilaalla kun akkuma argaa jirtan jechaadha namni tokko bilbila keessan haak yoo isin jalaa ka godhu taate asitti isin baasaa jecha fakkeenyaaf amma online ta'ee ka hojjetaa jiru election isii faransitti kamamman ofirraa qabu kana jechaadha Samsung A22 Samsung jedhu kana kun argaartanii kun kiyyumaa jechaadha osoo kan namni biraallee isin jalaa kaatu taate kudhanillee yoo taate asuma jala isin baasaa jechaadha lookashiina naannoo inni si jalaa hatee jiru saniin jechaadha kanaaf asumaan log out ofirraa itti gootan jechaadha asumaan nama san irra cufuu dandeettanii asin dura viidiyoo asin dura keessatti wanta kana barsiisa jira kanaaf achi jalaa ilaaluu dandeettanii jechaadha akkasuma hordoftoota kiyyaa barumsi kee kaardaan tana kana fakkaata jechaadha inshallah wanta biraallee jechaadha iimuun kun of keessatti kaffidallee ni jira jechaadha barumsa tana keessatti inshallah yeroo biraa qabadhee dhufee waliin ilaallaa isiniin jedha kanaaf egaa hordoftoota kiyyaa yaada yoo qabaattan komentii jala naaf kaasiniin jedha hanga barumsa tana walitti deebinutti nagaan tura